akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Dr. Jaalala Dhugaa. Har'a kan laallu hiriyyaan jaalalaa dhiiraa gaariin hiriyyaa akkamiiti? Hiriyyaan baay'ee akka ajaa'ibaa kana dubartii irraa deemu, jaalalleen dubartii irraa deemu jaalallee akkamiiti? Jaalallee akkam qabachuu qabdi dubartiin tokko? Jaalallee isiif ta'u jettee yaaddu kan jedhu amaloota isaa wajjin laalla. Hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Jaalalleen namni amala garagaraa qaba, wantoota garagaraa fedha. Akkaataa walitti dhufeenyarraa kan walirraa eegu jira. Jaalallee qabachuudhaaf dubartiin tokko dhiirri isiin qabattu kun dhiira akkam ta'uu qaba? Tokkoffaa dhiira sirra dheeraa ta'uu qaba. Qaaman dhiira sirra ol xiqqoo dheeraa isirra jiru jechuudha. Dhiira isirra dheeraa. Akkasii sunoo ta'e dubartiin tokko akka ajaa'ibaa kana jaalallee waliin deeman argattee jechuudha. Lammaffaa dhiira xiqqoo taphatu ammoo ka xiqqoo of keessatti arjaa ka ammas xiqqoo safuu qabu jechuudha. Ka waan godhan laallatu dhiira akkasii sun ta'uu qaba. Amala isaarra dhiira taphataa, ka haasa'u, ka arjaa fi ka xiqqoo ijalaaf ta'uu qaba. Sadaffaan ammoo dhiira yookaan ammoo jaalallee si kabaju, guutumaan guutuu waan ati qabdu wajjin si kabaju fi si yaadu. Waan ati barbaaddu, waan ati feetu addaan baafatee si yaadu yoo ta'e baay'ee jaalalleen sun gaariidha jechuudha. Ka biraa dubartiin tokko jaalallee dhiiraa ka akkam qabachuu qabdi? Jaalallee dhiiraa bareedaa fi ka yeroo hunda fuula isaarraa gammachuu qabu, ka fuula isaarraa naatoo qabu ta'uu qaba. Ka biraa immoo jaalalleen dubartii jaalallee dhiiraa akkam qabachuu qabdi ka jedhuuf jaalallee yeroo hundaa isi dinqisiifatu, ka akkasiin bareeddu itti himu. Ati baay'ee bareeddaa, ati nama gaariidha, ati tokkoffaa ka jedhuun ta'uu qaba jaalalleen sun. Ka biraa ammoo ka waan isiin qabdu hunda wajjin isii fudhatu, ka isii simatu ta'uu qaba. Jaalallee dhiiraa isii simatu, waan isiin qabdu wajjin tiyya jedhee si fudhatu ta'uu qaba. Maarree amaloonni kun amaloota jaalalleen dubartii tokko osoo gara fuudha feerumaan seenin, osoo gara gaa'ilaan seenin, yeroo wal baratan, yeroo walii galan waan isiin irraa barbaaddu sirriitti si gargaaru keessan isin hime. Maarree hordoftoota koo viidiyoon kun isinitti tola, laayikii gochuun dagatina. Viidiyoowwan akkanaa ka biraa akka isan bira ga'an subscribe godhaa. Ammoo ispoonsara keenya Aadaa Jaawoo baay'ee galatoomfanna. Viidiyoowwan lamaan asirratti ba'aa jiran kana yoo ilaalin laala. Ammoo hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.